Gaa'elarraa boqonnaa fudhachuun barbaada. Gariin ifa abdataa ansi maleen qabu yoom harkanaaf laata yoom harkanaaf laata. Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaawwan nama barsiisan keessaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraati. Hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na gargaaraa jechaa gara seenaa kanaatti kan isin dabarsu ani Gammachiis Tashoomeedha. Gariin ifa abdataa ansi maleen qabu. Haadha manaa fi abbaa manaa jaalalaa fi kabajaan waggaa 7 waliin jiraatanii tokkotu ture. Haati manaaf abbaa manaa kuni bara jiraatanii keessatti ijoollee 3 waliin horataniiru. Umriin isaaniis isheen hangafaa waggaa 5, inni lammaffaa waggaa 3, kan sadaffaa dhumarratti dhalate immoo reefu waggaa 1. Haati manaan barattee barnoota ishee xumurtus haa ta'uutii garuu erga ijoollee godhachuu jalqabdee booda hojii argattellee dhiistee daa'ima guddisuu filattee ijoollee ishee guddifatti. Abbaan manaanis maatii kana galiidhaan deeggaruun dirqama isaa waan ta'eef kan duraan hojjetu irratti dabalataan ijoollee isaa guddisuuf jecha hojii dabalataa halkan fudhatee yeroo qabu kamittiyyuu maatii isaaf hojjechuu jireenyatti fufanii. Maarree turtii waggaa 7 waliin jiraatanii keessattis abbaan manaan cimee hojjechuun mana ijaaree fi konkolaataa mataasaafis haadha manaasaafis bitee guyyaa fi halkan akka garbaa hojjechaa maatii isaa immoo akka mootiitti jiraachisaa. Yeroo yerootiin faashinni haadha manaasaatiif bitu ajaa'iba ture. Meeshaan taphaa magaala keessa jiru ijoollee isaa bira jiru. Yaa Rabbii galata kee nama jedhee jiraatudha. Bakka hojjetu kamittiyyuu si'aayinaa fi mooraalii guddaadhaan waan hojjetuuf nama kabajamaa hojii isaatti qoosaan beekne. Maarree bifa kanaan haadha manaasaa waliin waggaa 7 erga jiraatee booda haati manaan anoo baradhee eebbifameera. Hiriyoonni koo hunduu gita isaaniin hojii garaagaraa hojjechaa jiru. Maaltu gadi na deebisee albaatii mucaa na miiccisee gorduuba keessa na naannessee kanan baradhe dhiiseen ittoo danfisuu uffata miicuu hojii gadi bu'aa mana sirreessuu keessa maaltu na galchee kana hundarra gaa'ela kanarraa boqonnaa maaliif hin fudhu jettee jabeessitee yaaduun abbaa manaa isheetiin qabeenya kana walakkaatti naaf kenni sirraa adda bahuun barbaadaa jettee gaafattiini. Yeroo kanannis nahee maali yaa haadha manaa koo maalan sitti hir'isee maaliif akkana na gootaa jedhee yeroo gaafatu ofii kee akka barbaadde bakka barbaadde ooltee galtaa ani baradheen qabxii gaarii qabaadheen gorduuba yookiin immoo kushinaa keessa naanna'aa hin barbaaduu jettee himachuun qabeenya qabdu lamatti qooddatte. Abbaan manaanis wanta godhu dhabee ijoollee isaa 3 qabatee jireenya itti fufuu jalqabe. Mana keessa ijoollee isaa namni qabuu fi wanta hin jirreef hojiis dhaabuuf ni dirqame. Hanga humna isaa haga danda'e ijoollee isaa kunuunsuuf nyaachisuu, obaasuu, gammachiisuuf yaalus haa ta'uutii garuu keessumaa ijoolleewwan gara dhumaarratti dhalatan lamaan haadha isaanii obsuu dadhabanii. Nyaata inni hojjetu tole jedhanii harkaa fuudhanii nyaachuu ni didanii. Abbaan manaan sagalee masheetiin illee haa haasofsiistuuf bilbila haadha manaa isaarratti yaalee guyyoota hedduu yaalus haa ta'uutii garuu haati manaan lakkoofsa bilbilaa jijjiirrattee jireenya haaraa jiraachuun barbaada kan jettu hoteela garaagaraarra naannoftee mana sirbaa mana jeekkaraa garaagaraarra deemuun dhiirota barbaadde waliin akka barbaadde ta'uu eegalte. Abbaan manaan garuu ijoollee waliin rakkataa. Kanumaan otoo jiruu daa'imni inni 3ffaa irratti dhalatu baay'ee dhukkubsataa. Konkolaataa isaas gurguraan homaa fayyuu fi didee qabeenya haadha manaa isaarraa qooddate yaalii daa'ima isaatti fixee. Haa ta'uutii garuu daa'imni ija haadha koo arge malee hin nyaadhu hin dhugu jedhee lubbuun isaa darbe. Kuni kan ta'e diigamuu gaa'elaatiini. Maarree
abbaan manaanis baay'ee gaddee ijoollee isaa lamaan qabatee maatii isaa bira dhaquun isa quxisuu naaf guddisaa ishee hangafa fudheen deema jechuun fudhatee deeme. Kanaanis gara hojiitti deebi'ee hojjechuu yaalus haa ta'uutii garuu daa'imni lammataa ammas dhukkubsachuu eegala. Haadha koo naa fidaa, abbaa koo naa fidaa jedhee boo'ee wawwaataa. Kanarratti abbaan torbeedhaan deemee ija isaa argisiisuu ni yaalus haa ta'uutii garuu daa'imni abbaa koo yoon arge malee nyaata nyaadhu jedhee waan isaan rakkisuuf yeroodhaa gara yerootti dhukkubsachaa dhumarratti kan lammataas addunyaa kanarraatii darbee. Gaa'illi isaanii diigamee waggaa tokko keessatti ijoolleen lama addunyaa kanarraatii abbaa manaa kana jalaa darbanii. Haadha manaasaas dhabee ijoollee isaa lamaanis dhabee tokkittii intala durbaa kan hangafaatu isa bira taa'aa jira. Si'a kana garuu daa'ima koo dhabuun qabu jedhee gara hojiitti qabatee deemuu eegale. Waggaa 2 guutuu utaalaa akka garaashee ta'aa erga turtee booda haati manaan isaa gaa'ilarraa boqonnaa fudhattee xuraa'ummaa jirtu keessaa of yaadattee eessan jiraa, maalan hojjechaa jiraa, maal ta'een jireenya kanatti dhufee maatiin koo ijoolleen koo yoon akkam ta'aniiru jettee maallaqa hunda erga fixxee booda watwaatuu eegalte. Kanaanis gara mana jireenyaa abbaa manaa ishee mana ishee duraa yeroo dhuftu manni gurguramee nama haaraatu ishee dubbise. Maali abbaan mana kanaa eessa deeme jettee yeroo gaafattu dubartiin manicha bitte ati haadha manaa isaatii jettee gaafattiini. Yeroo kana isheenis eeyyeen jettee deebiste. Abbaan manaan kee mana isaa daa'ima isaaf rakkatee natti gurgure. Daa'imni kee quxisuun ati manaa baatee baatii muraasa keessatti haadha koo yoo ijaan hin arge malee hin nyaadhu hin dhugu jedhee sababa nyaata of dhorkeen qaamni isaa miidhamuun addunyaa kanarraatii darbee abbaan manaan kee isa yaaluuf mana kana gurgurus hin milkoofnee fi kana qofaa otoo hin taane daa'imni kee lammataa gara mana warra isaa geessee akka guddisaniif yaalus innis haadha koo abbaa koo otoo jedhu duuti fudhatee abbaan manaan kee garaa ittiin dhiifama siif godhu hin qabu deemtee dhiifama gaafachuu keerra ija isaa duraatii baqadhu haaloo ijoollee isaa sitti bahuu danda'a jettee deebistiifi. Eega kanaa haadha manaa sababa mataa isheetti ijoollee ishee du'aan dhabde lafa lixxu waaqa ishee liqimsu dhabde gaabbitus dhalli hin deebi'u guyyaa ishee abaartee umurii ishee abaartee dhumarratti sammuun tuqamuun daandiitti baatee maqaa ijoollee ishee waamaa oolti. Abbaan manaan garuu intala isaaf dubartii haadha taatuuf argatee fuudhee waliin jiraachuu eegale. Gaa'illi boqonnaan qabu takkaatti seenanii jennaan gaarii isaa ta'u hamaa wal danda'anii wal utubanii waliin jiraachuutu furmaata. Guyyaan hundi gaa'ila keessatti dukkana miti. Guyyaan hundi immoo ifa miti. Gaafa dukkanaa wal gargaaruun gaafa ifaa waliin ifuun jiraachuutu furmaata. Kana ta'uu baannaan garuu erga daa'imman uumamanii booda adda bahimsi walii galtee dhabuu fedhii miiraa haadha manaaf abbaa manaa gidduutti uumamu lubbuu daa'imaallee fudhachuu danda'an dhaamsa qophii Oromiyaa 24 guyyaa har'aati. Haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa yoo jaallattan laayik yoo immoo baay'ee jaallattan sheer gochuun na deeggaraa jechaa qophii seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwa. Yeroo gaarii. Gariin ifa abdataa si maleen qabu yoom harkanaaf laata yoom harkanaaf